Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa har'a gabaasa raawwii hojii ji'oota 6 caffee Oromiyaaf dhiyeessaniiru. Wayita gabaasa kana dhiyeessanittis hidhattoonni hidhatanii Oromiyaa keessa socho'aa jiran karaa nagaadhaan araaraan akka deebi'an jechuun gaafataniiru. Kabajamaa caffee kana fuulduratti qaamolee hidhatanii naannoo keenya keessa socho'an abaa'oo shaneen akka araaraan galu kabaja olaanaadhaan maqaa uummata keenyatiin gaafachuun barbaada. Miseensonni caffee Oromiyaas rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru irratti gaaffii kaasaniiru. Kan caffee kanas fayyadu mootummaa naannoo Oromoo fi uummata Oromiyaa illee fayyadu keessaa wal waraanuu dhimma jedhu kana Oromoon dhaabatee ilaaluu danda'u qaba. Kan nu qoraa jiru guddaan waraana alaanutti aggaamame yeroo itti qolannee tokkummaa Oromoo cimsunutti ofii keenya asii achitti wal waraanaa keessattuu abaa'oo shaneedhaan wanni wal qabatu dhaabannee ilaaluu qabna. Waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa fi caffeen kunis taasisu dhagahanii yoo dhugama dhala Oromoo ta'an fuula isaa gara misooma biyya kanaatti odoo deeffate warra nu waraanuuf deeman sanitti odoo fuula gara galfachuu dandeenye ka jedhu san akka waliigalaatti kaase giddugala biyyaatti kan duraan Wallaggatti Gujitti himnu gara giddugala biyyaatittis dhufaa jira. Godina as dhiheenna kana jiru giddugala biyyaa keessa jiru keessattuu godinuma keenya godina Arsiis dabalate aanaaleen baay'ee potenshaala gurguddaa qaban rakkoo akkasiitiif saaxilamaa jiranii kun waan beekamu waan ta'eef cimnee waliin hojjechuu qabna waanuma jedhu kaasa. Dhimma rakkoo nageenyaatiin uummata buqqa'e deebisanii ijaaruu irratti dhaabbilee barnootaa, dhaabbilee fayyaa naannoo sanatti bakka duraan turanitti deebisuu irratti xiyyeeffannaan adda addaatti nu kenname waan jedhu qaba. Kenna qofa osoo hin ta'in akkuma Oromiyaa guutuuttu. Gaaffii miseensonni caffee sababa rakkoo nageenyaatiin dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kennan manca'uu waliin wal qabsiisanii kaasaniif sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Hakim Muluu deebii kennaniiru. Bakka keessattuu rakkoon nageenyaa mul'achaa ture irratti karaa tokkoon kan badan akka suphaman tajaajilatti akka deebi'an yaaliin guddaa godhamaa jira. Kun bajeta mootummaadhaan xiyyeeffannaa mootummaas argatee akkasumas hirmaannaa uummataatiin deebii argachaa deemus sirra jiraata. Addattis karoora addaaf tooftaa addaatiin kan qabanneetti deemnu ta'uusaa kaasuudhaaf. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii waamicha nagaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee irratti waraana bilisummaa Oromootiif taasisan ilaalchisuun kan gaafataman marii nagaatiif qophii ta'uu isaanii eeraniiru. Karaa keenyaan waan akkasii arguun nu gammachiisa. Nullee goota darban kana keessa waan akkasii jechaa turre. Garuu jalqaba qaamni walaba kan ta'e sadaffaan akka jiraachuu qabu kana dhibbaatti amannaa yommuu gareen sadaffaan kan marii sana ilaalee maalirratti walii galtanii jedhee qabuu kan danda'u waan jiraanne akka uummanni keenya booddee miidhamuu danda'u waan beeknuufi kana duras abaa'oo fi bara pirezidaantummaa lammaa waliigalteen yeroo sana katabame hanga ammaatti namni eenyuti waliigaltee sana cabse kan nu beeknu hin jiru. Maaliif qaamni sadaffaa yeroo sana hin jiru ture. Hanga ammaatti kunoo waliigalteen suni akka fashilaa'ee beeknaa garuu eenyuti balleessaa qaba eenyuti waliigaltee sana maalumatti irra tureyyuu kan nuuni adda baasnu beeknu sana hunda avoid gochuu fi qaama sadaffaan akka barbaachisu irra deebinee emphasize gochuu barbaanna. Itti dabalee waggaa 4 fi lola hamaa hadhaa keessa waan turree fi confidence building measures yookaan walamantiin gidduu kan guddisuu danda'u wanti godhamu qabu jira. Hidhamtoota siyaasaa hiikuu paartiin siyaasaa akka fedhan isaaniitti akkuma mirga isaaniitti akka Oromiyaa keessa socho'anii mirga sana eegu measures akkasiitiin marii itti seennee teenyee mari'annee nagaan yeroof qofa miti kan bara baraanii jiraachuu danda'u bira ga'uun ni dandeenya jennee amannaa. Garuu akkaataa nuti itti seennuti baay'ee kritikaliidha. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Salamoon Tafarraa akka jedhanitti waamichi nagaa biyyattii fi naannicha keessatti nagaa waaraa milkeessuudhaaf tarkaanfii barbaachisu ta'uu ibsani. Keessatti mootummaa yeroo adda addaatti opereeshinii garaagaraa hojjetee ture. Opereeshiniin garaagaraa kun immoo bu'aa itti fufiinsa qabu fiduu hin dandeenye ta'uu agarsiisa yaadame qaba qoodanii. Maaliif biyya kamittuu wal waraansan yookiin immoo meeshaa waraansi nageenya dhaabbataa yookiin nageenya waaraa fiduun akka hin dandeenye kallattii adda addaatiin biyyoota biraatillee ilaaluu hin dandeenya. Akka biyya keenyatti immoo wanta akka muuxannutti fannu jira baay'ee jira. Kanaaf feesnoon sun maalitti agarsiisa? Biyya kam keessattuu nageenya waaraa nageenya tokkicha qabu fiduu kan danda'amu fi nagaa buusuu qofaan ta'uu isaati kan agarsiisu. Kan ta'u taanaan garuu yeroo tokko militarii baalaansii isaa jijjiiramuu danda'a tokko gubbaa tokko immoo jala oolchuu danda'a malee
nageenya waaraa barbaadamu isaa firii waan akka hin dandeenyedha. Gabaasa har'a dhiyaate kana keessatti obbo Shimallis humnootni dhuunfaa fi gurmaa'anii obbolummaa haguuggi gosaaf amantaatiin diiguuf socho'aa jiran hojii isaanii fashaleessuuf hojjetamaa jira jechuun ibsanii obbolummaa cimsuudhaaf naannoo ollaa keessatti manneen barnootaa bu'uura boruu 5 ijaaramuu gabaasa kana keessatti eeranii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerraa.